viidiyoorraa ilaalaa turtan kana jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti eebamuun ishee dhiitamuun ishee kun iddoo olaanaa ishee qopheessee akkuma kanallee danda'ee jiraata jechuudha. Namni jaallatee miti. Namni kadhatee jiraachuun dirqamee yookiin dhugaa gootni dubbataa jedhee tannisee malee ijaan baafannee miidhameroo ittuma yoo caalsisee maaliif na dhiita garaan siif ta'uudhaan jennee eeggachaan jira. Nagaani fararri waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni Saaroontuu bijalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa. Anis nagaadha waaqayyoo fagalatu sinillee nagaa guutuu akka qabdan abdii guutuun qaba jechuudha. Guyyaa har'aa kana immoo jechuudha miti misraachoo addaan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Misraachoon sunis immoo jechuudha ani baay'ee tokkoon gammadee jira jechuudha. Innis maal isinitti fakkaate obboleettii keenya Samiraa Muhammad dheengadda poolisoota magaalaa Finfinnee keessatti kan reebamte mucaa ishee yookiis immoo daa'ima ishee wajjin kan reebamte jechuudha. Akkasumallee miidhaan kan irra ga'e obboleettii keenya sana sooshaal miidiyaa irra viidiyoon ishee olii gadi deemaa turuusaa ni beekama jechuudha. Namni viidiyoo sana nagarree jiranatti fakkaatu hundumti keessanis argitaniitu jechuudha. Baay'ees nama gaddisiisa, onnees nama cabsa jechuudha. Hundumturaa dubbatamaa ture jechuudha. Akkamitti rukutamuu qabdi sana iyyuu akka nama danda'ee of bulchuu hin dandeenyedha. Innis sababa isheen reebamteef ni jalqaba. Maaliif makiinarra deemtee kadhattaanidha jechuudha. Maxxansaanii dubbiseetu jira jechuudha. Maaliif makiinarra deemtee maallaqa kadhattaan kan jedhu kan rukutamte jechuudha. Yeroo jalqabaaf waan sheemii yookiis immoo nama cabsudha kun jechuudha. Namni rakkate jechuudha. Miti makiinarra miti daandii walakkaa akkuma kana jechuudha. Miti lafa hunduma mana namaarra deemee iyyuu kadhata jechuudha. Obboleettiin keenya egaa akkas taatee reebamtee turtee dhiitamtee turtee poolisoonni sunillee to'annoo seeraa jala oolanii jiru jechuudha. Erga isaan aangoo qabnaan irree qabna jedhanii dhidhiitanii booddee sana booddee ergesii egaa isheen akka waan aangoo hin qabneettidha kana yookiis immoo humna hin qabneetti haa godhan iyyuu malee uummanni Oromoo dirmatee fi akkuma kana viidiyoon isaallee akka addunyaatti illee jechuudha namoota baay'ee mufachiiseera jechuudha. Amma gaa obboleettiin keenya Samiraa Muhammad amma hojjettuu mootummaa taatee jirti jechuudha. Hojii mootummaa akka isheen eegaltu ta'ee akkuma kanas immoo hojii mootummaa eegaltee jirti jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma kana sa'aatii 24 dura viidiyoo son taane suuraan isheellee akkuma kana hojii ishee wajjin maxxanfamaa ture jechuudha. Hojiin ishee maal inni yoo jettan immoo jechuudha. Baay'ee nama boonsaa baay'ee nama gammachiisa ana akka kootti dhugaa baay'ee tokko gammadee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gammadee dhugaa kana jedhee waan dubbadhu qabu. Egaa hojii Samiraa keessa jechuudha guyyoota muraasa keessatti poolisootaanii daa'ima ishee wajjin haala sukkanneessaadhaan rukutamtee akka turte hundumti keessan beektu jechuudha. Warroonni ishee rukutan illee seeraan dhiyaatanii jiru. Miidhama isheerra ga'e Samiraanis deeggarsa yaala fayyaa deeggarsaa fi qarshii argatteen amma immoo kunoo carraa hojii uumamee jala hojii jalqabdeedha. Inna kan biraa dabalatee immoo jechuudha bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbata gargaarsaa namoota harka qalleeyyii fi nyaata dhiyeessuu keessatti hojii jalqabdee jirti jechuudha obboleettiin keenya Samiraan jechuudha. Haala sukkanneessaadhaan kan tumamte dhala ishee wajjin kan dhidhiitamte har'a garuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hojiin banameef jechuudha. Dhaabbata gargaarsa namoota harka qalleeyyii fi nyaata dhiyeessuu keessa akka hojjettuudhaaf ramadamtee yookiin hojii eegalte jirti. Egaa akkuma argaa jirtan jechuudha hojii akka isheen eegalte suuraa irraallee himaa jira jechuudha. Kaleessa garuu yeroo isheen reebamaa turte baay'een keessan akka itti dhiphattan har'a garuu akka gammaddan abdii guutuun qaba. Kunoo suuraa dheengaddaa yeroo reebamaa turte akkasuma dheengaddaa kunoo har'a immoo hojii eegaluu ishee kan mul'isu jedha jechuudha. Baay'ee tokko nu gammachiisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hedduudha kan nama gammachiisu kunoo jechuudha yeroo isheen biiroo keessa illee teessa jechuudha. Egaa gatamaan karaarra kaleessa firan qabne har'a garuu yeroo kanatti gammadee fuulli isaa ifuu hedduudha kanan gammadu gara waaqayyoo hin gammada isinillee akka gammaddan akkuma viidiyoorraa ilaalaa turtan kana jechuudha bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha hojii mootummaa akka calqabduuf yookiis immoo calqabdee jirti jechuudha. Dhaabbata gargaarsa harka qalleeyyii fi nyaata dhiyeessuu keessatti hojii calqabdee jirti obboleettiin keenya Samiraa Muhammad jechuudha. Baay'ee tokko hin gammade jechuudha. Reebamuun ishee dhiitamuun ishee kun iddoo olaanaa ishee qopheessee akkuma kanallee abbootiin qabeenyaallee walitti buusuudhaan ishee gargaaruudhaan jechuudha. Iddoo olaanaa irra geessee jirti. Baay'ee natti gammadeen jira jechuudhaan akka kootti jechuudha.
namoonni karaa garaa garaatiin ishee gargaaraa turtanii guddaa galatomaan isiniin jedha anillee jechuudha. Hundumti keessanillee jechuudha ammallee akka ishee jabaristan kan ishee fakkaatan hedduutu jiru waan ta'eef akka daandiirraa ka'anillee jechuudha. Namni hojjechuudhaaf dadhabee miti kan inni daandiirra taa'u. Maaliif haalonni adda addaa yeroo itti ulfaatu namni osoo hin jaallatiin jechuudha dirqamaan dhaqee daandiirra taa'uu jalqaba kadhachuu jalqaba malee osoo akka kana namni gargaarsa argate nama ol kaasu osoo argate jechuudha hin ka'a namni kamiyyuu jechuudha of danda'ee jiraata jechuudha. Namni jaallatee miti namni kadhatee jiraachuun dirqama yookiin jaallatee miti kadhatanii jiraachuun jechuun ikkoo akka saree kajeeltuudha bara. Kanaafiyyuu haala sana keessaa immoo kun obboleettiin keenya baatee jirti. Dhugaa baay'ee gammadee jira jechuudha har'a obboleettiin keenya sana argachuu ishee jechuudha. Har'a garuu hojii jalqabuu ishee akkuma kanas illee seenaa ishee kaleessaa sana namoota harka qalleeyyii akka ishee dhufaniif illee jechuudha seenaa gootee akka himtu abdiin qaba jechuudha. Dhugaa inni himte jechuudha. Warra akka kanaayyuu wayya warra kana cunqurfamee cunqursaa keessaa ba'antu warra harka qalleeyyii dhufaniif jechuudha illee yaaduu danda'a lafa dhibee fi dhukkuba isaanii illee hubachuu danda'a. Inni iddoo qofaati dhaqee dhaabbata gargaarsa harka qalleeyyii keessa taa'u jechuudha homaatti hin dhagahamu kaleessa harka qalleessii hin beeku harka qalleeyyummaa hin beeku yookiis immoo dhiphinarra ga'e waan hin beeknee fi dhimma hin qabu jechuudha. Garuu inni akka kana rakkina keessatti akkuma kana dhidhiitamee rakkinni isa micciree ichimee isa baree gaafa warroonni akkana dhufan illee isaaniif rakkoo isaanii ilaameetii illee jechuudha. Furuu danda'a jechuudha. Baay'ee gammadeen jira. Isinis immoo yeemsiraachi baga gammaddanii obboleettiin keenya Saamiraa Mohammed baga gammadde akkuma kana obboleettii keenya illee kan viidiyoo sana nuuf maxxansine guddaa galatoomii harki kee fayyaa argatu siin jennaa jechuudha lafatti jirtutti. Akkuma kanallee Oromoon yoo akkas walii dirmatu yoo akkas wal jajjabeessu jechuudha anaan naboonsasi natti dhagaamasi boris iftaanis jechuudha sababa bal'aa kana keessaa dhalachuu kootti baay'een gammada jechuudha. Viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha gammachuu addaa natti dhagaamedha jechuudha. Obboleettii keenya kan argachuu isheetti baay'een gammada namoonni gammanne jirtu natti fakkaatu. Kaleessa namoonni boossa namoonni dhiphatan namoonni garaan keessan isin jibbeellee jirtu viidiyoo sana ilaaltan jechuudha. Har'a garuu gammada obboleettiin keenya iddoo olaanaa qabattee jirti iddoo gaarii qabattee jirti. Bara hojii gaarii isheedhaaf hawwina jechuudha. Carraa warroota kaaniif illee akkaman bantu abdii isheerraa qabna jechuudha. Waan argitee jirtu warroota daandiirra ta'aniif sanaaf illee jechuudha. Fakkeenya guddaadha biyya keenyaaf illee jechuudha. Bu'aa buusuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata waan na wajjin turtaniif galatoomaan isiniin jedha. Shalom. Ayyaanama sadarkaa kolbuttu gabbuttus nan dinqu waaqayyoon na waame namoota babbeekamoo keessaa.